sabni shayada nattu kajeelaan gogu jaalle yaajoo babbashaada ontulu milmimu umaan ala sabni shayada nattu kajeelaan gogu jaalle yaajoo babbashaada nattu kajeelaan gogu nattu kajeelaan gogu saddeetii amma kudhaniitti. Kana booddee namichi Faatimanaasaa yeroo qilleensi qabbanaa'aan qilleensa'utti Waaqayyo Gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemu sagalee dhaga'an. Isaan Waaqayyo Gooftaa duraa mukkeetii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatan. Waaqayyo Gooftaan garuu namicha waamee eessa jirtaa jedheen. Namichis an sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'e qullaa koo waanan tureefan nan soraadhe nan dhokadhes jedheeni. Ameen. Waaqayyo namicha waamee eessa jirtaa ittiin jedhe jedha. Amma Waaqayyo lafa itti nu beeku iddoo itti nu beekutti nu argachuu barbaada. Seenaa dhala namaa fudhannee gaafa ilaalu dhalli namaa akkamitti akka gara addunyaa kanaa dhufu uumama boqonnaa tokkorraa kaatanii gaafa ilaaltan guyyaa tokko haga shaniitti wanti uumaman marti isaanii sagaleedhaan ta'an ta'i jedhee taasise. Gaafa guyyaa jaaffaa garuu taa'eetti yaade jedha. Gaafa guyyaa jaaffaa waan akkasumaaniin turre erga taateewwan ta'ii sagaleetiin uumaman marti uumamaniiti gaafa guyyaa jaaffaa taa'eetti yaade kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti maal uumnaa jedha. Nama uumnaa jedha. Eenyuun akkasedha? Eenyuun waame akkasedha? Daboon kadhatame waa'ee dhala namaatiif waa'ee namni akka uumamuuf beeksisni laxxafame maree istaafii kan biraa hin qabu. Abbaa ilma hafuura qulqulluu kanaan dhala. Akka bifa keenyaatti akka fakkeettii keenyaatti nama uumna jedhee gaafa guyyaa ja'affaa biyyoorraa xafaxafee hafuura isaatti baafatee nama isa jedhamu isa jalqabaa Addaam jedhee maqaa isaatti moggaasee uume. Kana kanan dhaquuf ergaa kootti galuu fedheen. Addaam akka inni itti uumame ta'i jedhee akka simbirroo fa'aa uumetti akka gugee fa'aa uumetti akka horiiwwan adda addaa uumetti akka waaqaaf lafa kana uumetti miti. Addaamiin harka irratti boceeti. Barruu harka isaatiitiin hojjeteeti uume. Achi booda hafuura isaatti baafatee jedha. Akkatti kan namni uumame. Nama kana immoo uumee madhiisee yoo jenne no. Namaaf bakka addaa qopheesseef Waaqayyo. Bakka addaa. Maaliif? Namni bifaaf fakkeetti Waaqayyootti waan uumameef uumamoota jiran keessaa uumama iddoon addaa kennameef ta'e. Uumama iddoon addaa kennameef ta'e. Namni bifaaf fakkeetti Waaqayyootti uumame kun qofaa ta'uun illee akka isaaf hin taane beekee Waaqayyo cinaacha isaa keessaati kan isa gargaartu kan isa fakkaattu maal bira kaa'e? Namee bira kaa'e. Namaaf faasiliteetii barbaachisu guutee uume Waaqayyo. Ilaala Addaam qofti gahaa miti jedhee kan isa gargaartu kan isa fakkaattu isuma ala. Uumee jedha. Uumee immoo fuudhee dhaabaa waynii keessa dhaqee iddoo mijeessee fi iddoo bareedaa kenneef.
egaa Waaqayyoo dhala namaa uumee akkasumatti gadhiise miti waan isa barbaachisu kenneefi guuteefi iddoo laateefi jedhe dhala namaatiif yeroo iddoo kenne kana waan isaan ta'uu qaban mirgaaf dirqama itti agarsiise mukkeen dhaabaa sana keessa jiran hundarraa akka isaan hin nyaanne hundarraa akka isaan hin hirmaanne godheetu dhaabaa gara isa walakkaa isa jiru ija isaa kutanii akka isaan hin nyaanne muka gara dhaabaa walakkaa isa jiru tokkorraa akka isaan hin nyaanne abboomee ture Waaqayyo. Ilaala uumamoota jiran keessaa guyyaa tokkicha addatti gaafa guyyaa jaaffaa nama bifa fakkeettii isaatti uume isayyuu kan isa gargaartu kan isa fakkaattu bukkeetti namee kenneefi akkuma kanammoo iddoo qansiraan hin jirre iddoo dafqi hin jirre iddoo eelaan hin jirre dhaabaa guddaa tokko keessa dhaqee isaan kaa'ee ilaa ijoollee koo kanatti hin nyaatinaa isa kana yoo nyaattan du'a bara baraa duutu isa kanatti nyaadhaa hidhee muka heeyyameefii deebi amma Waaqayyo yeroo dhala namaa uume ofitti safareeti hundumti keenya Waaqayyoon fakkaatu namoonni tokko abalu fokkistuudha abalu gurraattiidha abalu adiidha dhanii moggaasa adda addaa walii kennan kun jechama safaraati malee namni fakkeetti eenyuti fakkeetti Waaqayyooti numatu asumatti haxxummaa keenyaan abalu fungaadha abalu maaloodha kalaabsuudha maaloodha malee nuti Waaqayyo wajjin bifa fakkeettiin keenya tokko dhalli namaa immoo hin kufegaa isa Waaqayyo isaaf fire kana isa Waaqayyo isaaf olaanse kana sadarkaasaa kana iddoo kaachuu dadhabeetu dhalli namaa hin sigigaate jirra lafa Waaqayyo isa kaa'ee dhibe maal godhe boqonnaa sadiitti yeroo achi dhuftan lakkoofsa tokkorraa kaaftanii gaafa ilaaltan bineensota Waaqayyo ta'i jedhee uume keessa la dhaggeeffadhaa xuruutti na dhaggeeffadhaa waan cimaa bartu bineensota Waaqayyo ta'i jedhee uume keessa bofti haxxee ture jedha bofti akkamitti uumamte ta'i Waaqayyootiin uumamte ilaala haxxummaa immoo qabdii jedha haxxummaa qabdii bofi ilaala dhalli namaa maaliin kan inni uumame akkamitti kan inni uumame ta'iidha itti yaadameeti harka Waaqayyootiin kan inni uumame bofti garuu sagaleedhaan kan inni uumame waan sagaleedhaan uumametu haxxummaadhaan dhufee isa harka Waaqayyoo irratti qirixame kana rukutuu barbaade dhufee karaa abbaa manaa hin dhaqne haadha manaa amansiifachuudhaaf itti sissiqe haadhi manaa gaafa haasofsiifamtu wanti Waaqayyo kanarraa hin nyaatinaa jedhee isin abboomeefi yoo isin isa kanarraa nyaattan akka isaa waan taataniif jette laalaaxxummaa yoo isin maal taatan amma eessaa darbachuuf isheen iddoo Waaqayyo isaan kaa'e kabaja guddaa sanarraa darbachuuf yoona itti aartee laata isa Waaqayyo ofitti safaree uumee fi iddoo bareedaa Waaqayyo isaaniif kenne kana aarteetii ta'a gubatteetii ta'a wanti barreeffame hin jiru yoo ta'e iyyuu as estimationii maan waan tokko na keessa bula kabaja ulfaataa kanarraa akkamitti akka kuffiftu dhaqxeetu itti tasaas amma yoo kanarraa nyaattan ija keessantu baname akka isaa taatu jette gar qabdee hewaanii wajjin agrimentii mallatteeffatte seexanni har'a kee har'a dhaaba ulfina kee hin jigsu suuta gala suuta lixa hewaaniin gaafa kuffiftu hewaan ofii ishee ija mukichaa isa Waaqayyo irraa hin nyaatinaa jedhe sana kuttee nyaattee kaatee eenyuuf kennite jedhe abbaa manaatiif fuutee laatte jedha wanti isheen kuttee addaamitti kennaa jirtu kun isa Waaqayyo dhowwee moo isa Waaqayyo eeyyameedha achumaan sana booda maal ta'anedha qullaa ta'anii of arganiidha
namni isa Waaqayyo hin godhinitti jedhu godhu utuu namni kan biraanitti hin himiniyyuu an qullaa kooti jedhee obaasa. Akka lafa yaada Waaqayyoo irraa siqee dhagna isaatu itti hima. Kabaja ulfaataa dhala namaaf kenname kana ofirraa bolqan Addaamii fi Hewaan ofirraa kaasan. Sana booda qullaa ta'ee gaafa of argu Addaam achuma mukkeen dhaabaa sana keessa jiran keessaa gara isa tokkootti siqeetu dhaqee baala wawwaraansifatee dhagna isaatti uffatee qullaa isaarra buufateetu dhokatee taa'e. Hin dhufe gaa inni iddoo ulfinaa kaa'e. Amalli Waaqayyoo lafa si kaa'etti si abdata waan ta'eef achumaa si waama. Amalli Waaqayyoo iddoo si abdatutti yeroo hundumaa si argachuudha. Amalli Waaqayyoo cabdee eeguu kee miti. Salphattee eeguu kee miti. Qaanoftee eeguu kee miti. Lafa si kaawwate turuu keeti. Kan inni fedhu. Namoota baay'ee fagoof abdatee Waaqayyo diinqatti jalaa caban. Namoota baay'ee biyyaaf eegee Waaqayyoo namoonni baay'een karaa irratti caban. Namoota baay'ee lafa fagoof isaan eeggatee Waaqayyoo waan harka isaanii kaa'ee dhaqanii saroota jala buusan. Namoota baay'ee ulfinaaf isaan qopheessee mana salphinaatii dannasuutti ka'an. Namoota baay'ee Waaqayyoo jireenyaaf ijaaree du'a keessatti ofiin of harkisan. Ganama kana Waaqayyo dhufee lafa si kaawwatee sin dhabinne. Yeroo tokko ergaa jajjabinaa qofaadha waan gurratti nama toltu qofaadha waldaa kiristiyaanaa keessatti isuma sana dhaga'uudhaaf dhaloonni fiigan baay'een isaanii deemsa isa of gatu keessa dhaabatee tasaabiin bitaa'edha. Waan Waaqayyoo itti sin barbaanne ani itti si gototee maal sii godha? Cabaw anoo bor ganaman du'a innoo bara baraan jiraata isa mootoo kan si hoogganooti isaan gargarsi baasee ani isheen duutu kun eessan si geessameme. Kanaaf mi harka kee naa kenni Waaqayyo iddoo si kaatee dhufee si haa argatu. Iddoo Waaqayyotti si barbaadu dhaabachuu keeti deemsi dursa. Namoonni Waaqayyoodhaaf argamuu qaban waan Waaqayyo hin jaallanne irraa warra gooranidha. Waan Waaqayyo hin jaallanne irraa warra maqan. Hawaasa keessatti hojii Waaqayyoo kan hojjetamne humni cubbuu gaafa babal'ataa deemu inni kun yaaddessaadha biyya tokkoof. Addaamii fi Hewaan iddoo Waaqayyo isaan kaa'eerraati sossobbaa ishee malaan dhufte sanaatiin jiganii argaman. Dhufee Waaqayyoo jalqaba eenyuun uumeen siniin jedhe. Yeroo dhufu Waaqayyo eenyuun waame? Namicha waamee jedha malee Addaamiin hin jedhu. Waaqayyo namicha waamee eessa jirtaa jedhe. Akkas jechuun eessaa dhabe jechuudha. Lafa keewwate iddootti abdatu dhabe jechuudha. Deebiin Addaam deebise. Ilaa deebiin Addaam deebise. Waaqayyo wajjin kanaasoo ammas Addaamuma ture. Anoo qullaa koo ta'een akkinitti deebise ilaala. Ollaatu Addaam kufeera jedhee eeruu kenne. Isa jalqabaa eenyu taasee kufaatiisa. Anoo qullaa koo ta'een iddooti na keesse sana iddooti na dhaabde sana siqeen argame. Kanaafan si sodaadhe. Kanaafan si dhokadhe jedhe. Lafti Addaam waamamu iddoo biraa. Lafti inni owwaate iddoo biraa. Ilaa dhaggeeffadha. Itti waamamni kiristiyaanota keenya yeroo ammaa waldaa kiristiyaanaati. Garuu iddoo isaan owwaatan iddoo biraa. Har'a yoo Waaqayyo jedhee alaa ol galla. Har'a nama 10 ta'uu, nama 3 ta'uu, nama 4 ta'uu namni alaa ol galu jira.
iddoo Waaqayyoo isan keenya oowwaat labsiin nofirratti labse gaafa afaansaa saaqqatu qullaa koo ta'eeni jedhe nan jajas gama tokkoon because akka qullaa ta'e himateera moo noffate tokko namu ajjeesanii kaanii harki koo qulqulluudha dhugaa wangeelaati jedhu arrabni koo nagaadha lapheen koo qulqullu ani koo laphee akkana arrabaan dubbadhu miti lapheen koo nagaadha jedhu tokko hatanii makaanii la billaa sararra kaa'ee naamuru gommaa makiinaa naa godhutti isheen si'a naammoo maal kolfituuf tabalaashofneerra maal keenya jira miti kiristiyaanummaan bifa qabu badeera waan qalamtu sin qabduuti iddoonni si barbaadu dhaabadhuuf mee nama isin biraa qabxooxaati dammaqeedhaani ati yeedhaani lafa Waaqayyo si kaa'e hin siqineedhaani egaa an qullaa ta'een si sodaadheen si dhokadheen miidiyaa keenyaan karaa garaa garaatiin nu hordofaa kan jirtan yuutuubaan televiziyoona mo'aatiin kan nu hordofaa jirtan illee Waaqayyoo dhufee lafa inni itti si barbaaduuf lafta xowwaatti wal jala sin jalaan darbin ni guddaan isa kana namoonni tokko Waaqayyo nama guddaan si gochuun barbaade yeroo isaan immoo mana araqeetii oowwaatu amma koo namni cubbuun hojjenne faaraadha waldaa keessatti iyyuu akkas ta'e amma yeroon amma Waaqayyo callise kun maaliif kana goota namaan jechaan jiru Waaqayyo barran sodaadhu bara Waaqayyo callise Waaqayyo callifnaan uumama dadayya'ee dheekkama akkuma sila sinii kaase lafti si gigaatte bakakkaan boonaan bu'ee qaqawweessa garaa garaa dhaga'ama gaafa Waaqayyo amma waldaa kee Waaqayyo dubbataa ma oola zeetunis waan qorqorroo waan gamoo waan akkasii kan waan akka makiinaa kana Waaqayyo dubbataa oolattunis dhugaa Waaqayyo makiinaa kee qorqorroo kee bitama siinsi barbaada Waaqayyo warri waan qabeenya biyya lafaa raajan kun utuu dhaabatanii turuudha Waaqayyo dubbataa jiru maaliif namatu hin jiru waan ta'eef akkatti wanti kun garatti kiristiyaanummaan deemuun nurkaa badaayiraan jedha maa wal sobna reesuma faaktii ishee haasofna kiristiyaanummaan nurkaa badaa deemaan jedha Waaqayyo akkuma qullaa kee taate iyyuu eenyu sitti meedhega hin dinqifateewu eenyu sitti dammaqeera maddaama ofirratti akka qullaa ta'e dhaloonni kun utuu keessan badu ta'e anuma dabalatee utuu keessan bandu ta'e as deebinee qullaa kooti dadhabaadhaan jennee jignee Waaqayyo wajjin araarama hin kadhannatu ta'e ifaan galla rakkoo guddaa garuu kan sila siniin jedhe signee jirra garuu akka nama waa hundaan guuttateetti of dhaabna yeroo tokko borumaafuu dhugaa dubbii Waaqayyo kanarra dhaabadhee lokeeshinii Waaqayyo irratti si barbaadu irra hin jirtu yoo ta'e achii si fidees achooti si dhiisees ana san jira achi hin jiru jedhii Waaqayyo iddoo jirtutti Aishaal eessa jirta yeroo Waaqayyo siin jedhu kun oddoo arsarra jira afaan haaraa kun haasa'aa jira hin jedhin utuu mana biiraa jirtu sinii gala eessa jirta yoo Waaqayyo ilaanoo kunoo seexananii yisiisaa jira maraatuun harkatti fayyaa jira dinqii ta'aa jira qofa himuu hin qabnu this is my weakness kun dadhabbii kooti kun hanqina kooti hirruun an qabu kanannee akka addan factly ani qullaa kooti yoo jenne akka kasheetti gooboo akka kasheetti awwaaluun ani Oromoon akka kasheetti akka akkatti nu jiraachisuu qabu nu sana booda sheeppi nu godha kanaaf obboloota koo iddoon nuyi dhaabannee jirru lafa Waaqayyo itti nuuf yaadee itti nuuf karoorsee nu kaa'e sanadha miti yoo ta'e garaa keenya yaada keenya lafa Waaqayyo itti nu owwaachifachuu danda'u itti dhuunurra jira sagaleen addaam bakkeedhaa dhaga'ama kan Waaqayyo waamu garuu iddoo dhaabaa Eden kaleessaati kanaafidha kan Anbaaqomme an komachuu dhiisee jedhe Anbaaqom boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dubbistan komachuu dhiisee tan jedhe eessan naqee dhaabadhee gad eessan naqee dhaabadhe iddoo dhaabatanii eeguun ta'urran naqee dhaabadhee eegaa jedhe
Eessa iddoon dhaabatanii eeguun ta'u Waaqayyoon? Eessa? Iddoo qajeelummaa, iddoo qulqullummaa, iddoo amantii, iddoo obsaa, iddoo jaalalaa. Achin dhaqee dhaabbadhee eega iddoo koobii sanarra dhaabadhaa jedhee hambaaqo. Ganama kana garaa murtaa'aa lafa Waaqayyotti nu gammadu dhaqee dhaabatu Waaqayyo hunda keenyaaf hayyiidhu. Jireenyi lafaa utuu balballi isaa boroonsaas guutuu fakkaatee iyyuu hoksisaa baay'ata. Kotarka keenaa kenni. Bal'attes rakkattes lafa Waaqayyo si kaa'e. Humna ittiin dhaabatu si keessa kaa'eera. Ijoollee achi taa'utu ulfina. Beela'anis daaranis iddoo Waaqayyo nama kaa'etti bareedu. Ammatumaa wanta mijatu tokko waan gaarii tokko tanii baay'ee karoorsite. Saganteessite. Viizaa si hojjetanii ammatu biyyoota Afrikaa kana keessa naannoftee, Eeshiyaa kana keessa naannoftee, addunyaa kanatti waliin geesse. Waraansi lafaa sitti buqaa miti yoomu. Akka waanii iddoo qoricha fudhatanii birriin baay'ee jiru nagaan jirutti fudhatan namni baay'een. Jireenyi alaa boqonnaan qabu warra keenya. Kanaaf si cicciniinee waraanamtee lafuma Waaqayyo si kaate taa'uu sii wayya. Gondaa Waaqayyo keessa sii kaa'e sii wayya. Boondaa bii lafaa sii fe'u mannaa. Nama isin biraa qabaame. Tiraabaagaamuu tiraashiyaa. Ilaamee jedhaani. Waraansa Waaqayyo keessa sii jirutu jedhaani. Kolfasa jallinaan dhufu sii caala jedhaani. Kanaaf jedhaani. Lafumanni si kaate taa'e jedhaani. Waaqayyo dhufee achi sin nabin jedhaani. Mee waluma faana ameen jedhame. Kan akka Waaqayyo yeroo tokko tokko kan namni lafa Waaqayyo isa kaa'e buqqa'uu fi voluntarii isaa irra dhaabateetu. Namni emotionaliidha waan ta'eef waan seensiinsaa ittiin jette duukaa luucca'eeti namni baay'een kan inni sigigaatu. Dhiyoo kananii obboleessuma gooftaa ganee tokkotti han ba'e. Gaafa ilaalu ilkaan isaa kuniin gurraacha, keessa isaa kuniin namuma geeshoo achi sukkuumee kaa'ee fakkaata. Maayilennaa wanta ittiin jalqabee naan jedhe. Maa isheen? Isheen hin qabdu baatii. Akkatti ofitti nama waamtichi barbaade. Achi gidduu kaa'atee maal intinii mallee rigaa mallee bitattuu ree nama qonnaa waa ittiin bitadhu na beede. Kotti beede ma caatii isaa bitee rigaa ittiin bitatu. Jireenyi biyya lafaa gubaasaa caalaa booko. Ilaa waan ati ittiin tabalaashoftu sirka keesseetu waan ittiin of qulqulleessitu si dhowwatti. Jireenyi biyya lafaa akkasii. Waan ati ittiin qoshaashoftu sitti kenniti. Waan ati ittiin sisirrattoo hin diddi. Akkasii amma mee dhaqaati ijoollee suusanyaa warra suusii qaban dhaqaa godhadhaa. Ammatu kiraayii manaa qabdaattanii Waaqayyo naa qabu hin qabu siin jedhu. Birrii 50 baasii kadhatu. Garuu sigaaraa waan ittiin bitatan hin dhabu. Caatii waan ittiin bitatan hin dhabu. Haraqee waan ittiin bitatan hin dhabu. Isa ittiin tabalaashaan qabu isa ittiin nama taanoo hin qaban. Akkas gootee lafa keessa teetan. Gar tokko urtee gar tokko murtee. Babbanne irra maal mee eessa hirtaadhaan nama simbiraatiin. Jedhi gaafa dhuwayfan jedhe eessa hirta jedhaani. Naannoo sana jirtaa jedhaani moo addana hirtadhaani. Eessan jira isiniin jedhe. As jirtu mee warra addana jirtan bara baraan as jalaa rukutee kan isin kaasuu hin jiraatiin. Namni baay'een gabbaa'eera. Yoo Waaqayyo dhufee eessa jirtaa siin jedhe eessa akka uwwaattu qalbiitti akka deebituuf irra deddeebi'aasa. Amma koo kan wal sakaalu manni amantaa koo poolitikaa ta'e amma poolitikaa how to fail akkamitti akka wal kuffisu diraamaa qopheessaa oola malee akkamitti akka wal guguddisu miti. Sinii galee taa'een abalurraa baradhaan hin bade amma walirraa barannaan hin bade wal cabsinaatti duule dhalli namaa maal ta'eetu lafa Waaqayyo isa kaa'ee siqeetu tajaajilaan ana malee namni kan biraan Waaqayyo itti fayyadamu jira jedhee haasa'us hin jiru. Rakkoo guddaa keessa galleerra. Amanaanis haalli itti adeemu haalli isaa namaan galu. Amma waa'ee tajaajilaa dhiisaa, waa'ee amanaa zi'anaa dhiisaati,
Waaqayyo dhufee eessa jirtaa kibbitu yoo siin jedhe eessaa ka'uu waattutti yaadi. Ayyoon dhufee waldaa kana keessaa si dhabee Waaqayyo dhufee iddoo si kaa'ee sin dhabin. Amma fakkeenyaaf waldaa makeetti sin argamalee iddoo sin ooltan hin beeku jireenyaan. Ammas keessa teessaniif isin iddoo Waaqayyo itti sin kaa'ee jirtu jedhee herregu. Namni waldaa dhaqu hundi lafa Waaqayyo isa kaa'ee jira kan jedhu qalbii yaaduun qabu. Isinii galaasaan koo. Namni waldaa dhaqu hundi iddoo Waaqayyo isa kaa'ee jira. Akkasidhaa wantichi. Akkas miti laayigni isaa. Waldaa dhaquutu iddoo Waaqayyo nama kaa'ee taa'uu miti. Ni guddaan jireenya Waaqayyo keessatti nama barbaadu jiraachuudha. Isa Waaqayyo hin godhin jedhee gochuu dhiisanii. Isa Waaqayyo godhi jedhe moo gochuudha. Amma furmaan kana waa lamatu jira. Tokko warri dadhabbii adda addaa qaban garaa isaanii tarsasanii Waaqayyoon akka barbaaddatan. Gara Waaqayyootti ifatti cubbuu isaanii himatanii ani iddoo sanaa siqeera akka jedhu. Faakt yeroo Waaqayyootti dhiyaattanii adara Waaqayyo akka kabbadaa miti. Elaa intalli kun ejjitee dhufte jedhee dhaqee isiniin himu. Elaa gurbaan kun waan hin taane hojjete dhaqee iddoo bunaatti isin haasa'u Waaqayyotti yeroo haasoftamme raajittuun himatinaa ishee. Isinii galaasaan koo. Goota nama tokkottuun himinaa gaafa mucucaattan. Galaatii garaadhaan lafa qabaatii. Nan badee nan ballee iddoo ati hin barbaanne dhaabadde tamna gootaa jedhaan. Elaa wantiin sila godhee dhufe suni qoshaashaadhaan irraan deemu. An mucaa gootaan ture. An si faarsuu malee si dhaaduu malee afaan koo waan biraan beeku ture. Waan an akkas ta'eef wallaale utuu beektanis utuu hin beekinis waan gootan hundumaa garaadhaan lafa qabaatii bu'aa kadhadhaa Waaqayyo. Aishaalim akkatti iddoo Waaqayyo nu kaa'itti deebina malee waldaa kabbadaa waldaa bortolaa dhaquudhaan miti. That's all in a short. Balaan uumamaan dhufu rakkisaadha. Dhaloonni kun eekamsa isa bara Sodom Gomoraa sana caalaa kan abiddi gannutti roobu Waaqayyo baay'ee nu obseera. Kanaaf maal goonure lafa Waaqayyo nu barbaadutti deebi'u. Hundi keenya dakkaamaa goonnii qabna. Dadhabbiin jira. Garuu inni guddaan laphee deebi'u an qullaa kootii jedhee maddaam dafee. Qullaa koo ta'ee si dhokadhe. Garaa deebi'u Waaqayyo nuuf haa kennu. Maaloo ameen jedha. Yeroo sadii kaanee dhaabannee waa jenna. Diriirsaa harka keessa yaa Waaqayyoo jedha. Ani jedha nama ati akka bifa fakkaattii keetti uumte ta'eetu hin jiru lafati na keesse iddooti na alaatte keessatti of eeguu irratti hanqina waanan qabuuf ganama kana iddoo kootti nan deebi'a nan jabaadha si malee karaa naaf hin jiru. Si duuba yoo na deeme qilleensi mi'aadhaan jedhu hadhaa'ee ol na deebisa. Si keessatti garuu hadhaan koo mi'aa waan ta'uuf amma iddooti na keessatti an deebi'a. Ati si'eedhaani fuula araaraa kee isa dhuma hin qabne sanaan gaa'ila koo hojii koo tajaajila koo deemsa koo naa bareechi jedhame yeroo sadii naa ta'eera jedhame dabalaa jedhaa sanuma sagalee baasaati walirraa utuun kutiin iyyaa filillee sagalee galataa Waaqayyoodhaaf dhangalaa caagodhaa galateeffadhaa isa sagalee isaanuu erge caagodhaa galateeffadhaa Waaqayyoon. La samishayada, la tunka deranga kujale ya jo baba shada.